duriyee bira deema Jawaar Mohaammed of gabbuusee minaaman warri jetta warra qabsoo hin beeknedha isin. Qabsoo maal akka ta'e warra hin beeknedha. Warra arra haalli tolee jannaan toltuun gubbaa baatee jaan san isin sani malee sinigale bara gadadoo warra beekuu miti isin. Jawaar yoo dhufe qarree bira dhufe Jawaar yoo dhufe qeerroo Oromoo bira dhufe obboleessa godhu dhugaan sitti hima. Aslii Muhammad qeerroo Oromooti. የራሱ ብልግናው የራሱ ዱርዬ ራሱ ነው እንጂ የሚገልጸው እንደ ህዝብ የሚገልጽበት ነገር የለም። ዱጋ ወለቲም ነው ታይቹ ስንገሌ ረኮም ብራ ተቹ ነምተኩ ዱርዬ yote መታ ኢሳት ይመለ ዱርዩማ ነመተኮ ሰበብ ከቡየቲ ሚትጀቹ ስንገሌ ጋፈ ወሃሶይተን ጀዋር ሃሶኒ ከሰን ኩፊሱ ሚቲ ቀዌን ተሰን ኩፊሱ እንደንደሱ ያ አስረግጬ ነው ምነግራችሁ ከናፉ ወሪ ጋፊ ቀብደን حالم የሚጀፈመ ጅራ ጀዋር ሰዓት አከቦደ ላይቪ ሂንሴና ሂንዱፋቹ ያ ንዱፋቹ ላይቪ ሂንዱፋ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ፕራውድ ታጀረ ጀዋር ማመድ ጀቹ ነመነመንቱ ፈኒዳ ነመቀሮ ጃለቱዳ ነመቀሬ ጃለቱዳ nama timbonida Jawaar Mohaammed yoo deeytani barreessani tubbattan nama isin dubbisu kana baqa nya nuti Oromoon diktaataran barbaannu abbaa fedhe diktaatara yoo ta'e annisamam nya sinigale namni kamuu gaafa biyyaaf qabsaa'u namaaf qabsaa'u xiqqas guddas kan kabaju Jawaar Mohaammed irraa baradha sinigale xulleen ganda keessa deemtee suufa uffattee nama zabbatti jechu warra kaleessa waliin barate hunda zabbata suufa uffatee ጡልጡሌት ጊዜ አንጎ ጥቃ ከነቴ ሲዘበጠ ለፈስከይ ሲጀቹ ወጅኛቹ ወጅዱጉ ዋንጃሙ ተከም ቤቱ ጀቹ እንግዲህ ኢላልቸ ጡልጡል ለላልተን ጀዋር ማመድ ይላሉ በጣም ደብሮናል እኛ ማኪ ሽጉጢ ኦሮሞ ጀቹ ዱገን ስንቲም ከናፉ ወሪ ታብታቢቲስ ታብታብ ኮፒ ናንጎሊና ታብታብ ዋንተ ኮሚና አረ ታብታብ ጎተኒ ኮፒ ሊንክ ወተን ሼር ጎተኒ ጀዋር ነምኒ ፎሎ ኢንጎን ኢኒ ጅረጀ ያዱ ነምኒ ኢንጎን ኢለ ጅርታን ፎሎ ጎተኒ ዲማ ብየ ኬኛ ራይ ጋፊን ጋፈናን ትልን አከ ሽጉጤ ኦሮሞ ተከቲ አከ ቀሬ ተከቲ ገሩ ጥቅር ያለኝ ነገር ብዙም ቅር አላለኝም ጀዋር ማመድ ቅር ለኝ እንጀኔ ጀዋር ማመድ ኮ አኒ አከልት ያለዱ ሲፊ ሜት ለኝ ጅራኒ በይተለዳ ገሩ ቅር ዋነ ጀ ጥቅሽ ይወጅራቴ ሐምዛ ሐጂፋ በሬስቴ ካቡታ ፊ አስሊ በሬስቴ አና ሽጉጤ ኦሮሞ መቃኺ ያችረ በሬሱ ደቡንኪ ቅርና ጀጅራ ከጥቆቴ ጀዋር ብራና ጌስ አና ኢሳንራናቱ ቀብሳ አይበር አና ዳንዲ ቀብሶ ቲክቶክ አና በርሲሴ ቀብሶ ቲክቶክ ከነራው ቀብሶ ናቱ ፊዴ ስንገሌ ሰገሪ ናፊንተይና ግን ሰገሊ ሲዳን እንጀኒ ወይኔ ዛይሳይ ቆሳን ጅራን ጀዌ ባይዘዌ በጣም ነው ሞዶኝ ቤተኒ ወንቲ ጀዌን ጃለቴ ሁንዲ አናፍታ እኔ ስቀል ቆስማ ፊስ ንገሪ ከናፎ አመሰው መተካታፊ ሁንዲ ከሰኑ ቆጳላ ወላስ ቀየሙን በርባጅ ስቶኩማን ሃዴምኑ ነገኘ በየከኛ ረቲ ሆጀቹ ደንደው ቀምና ኑቲ አማ ሞቱማ ኩፊ ሱፍ ደሙን ጅሩ በርበዴ ሱፍ ደማ ሂንጅሩ wanti godhu deemnu tokko yoo jiraate nageenya irratti hojjechuudha ummanni keenya nageenya dhoobate beele jechuu namni nageenya barbaadu tokko nageenya irratti akkamitti walii galuudha aangoo irratti walii galuudha dhabuun ni ta'a maybe because aangoo ummataa miti haadhaa fi ilmoonu aangoo irratti walii galuu baasuu danda'a obboleeyyan lameen aangoo irratti walii galuu danda'an garuu nuti kan gaafachaa jiru sa'a kanatti barbadeessu balleessu cabsu buqisu osoo hin tahin nageenyi ummata keenya nageenyi saba keenya akkamitti dhufa singalee namni tokko waa'ee chigginyi dhaabu hawaasa guddaa Oromoon barsiisa yoo jiru akkanatti dhaabaa yoo jiru sirrii miti waan sirriin taane sirrii miti jennee dubbanna jechuudha ummata kana qamadii isaa jaalachaa garbuu isaa jaalachaa midhaan inni hoomishu jaalachaa ummata san jibbuun immoo why nama jechisiisa afaan ingiliffaatiin no way ta'uun qabu kun singalee ummanni kun kan arraa achirraa
manni isaa irra barbadaa'e kuni ummata misooma jechuun ummata waa bireechisuutti waa tolchuu irratti miti. Ummanni kan dhoobate biyya tolchuu biyya biliclicii godhu osoo hin ta'in nageenya dhoobate ummanni. Sinigalee waan isin gaafachaa jiru irratti osoo hojjettan dila kana waliin xaarsisu jechuu barbaadeeti. Nageenyi nama hundi unkaan ummata miti jaarsaaf jaartiin yoo nageenya hin qabne adda ba'an. Jaartiin takka jaarsaaf nagee yoo hin kennine jaarsi tokko jaartiidhaaf nagee yoo hin kennine ilmaan saddeeyyoo qabatanillee adda deeman jechuu. Sinigalee unkaan nageenyi ummata keessatti miti nama lama jidduutti vaaliyuu guddaa qaba nageenyi. Sinigalee wanti akka nageenyatti bakka nagayaan bahanii galuu nama gammachiisu tokko hin jiru. Kanaafuu waan ummanni gaafate irratti hojjedha. Misooma jechuun ummatni maal jaalata? Ummanni kun maal barbaada? Ummanni ka barbaadu nagaya qofa. So namni awaan takkaan na dhiba Sinigalee maaltu na dhiba seetanii biyyi bareeddee jirti yaa bareeddee jirti yaa kana dhoysuun barbaachisaa miti. Garuu maaltu jira wanti sirriin taane yoo jiraate illee sirriin taane jedhamee irratti hojjetamuu qaba. Sinigalee miti guys maaliif nagiyaa wanti caalee takka illee hin jiru. Dhimma nagiyaa irratti waboonis hojjechuu qabdi. Kaafaa'uunis hundinuu hojjechuu qabdi waa'ee nagiyaa irratti. Nagiyaa uummata irratti hojjechuu qabdan. Khalaas. Ummanni waraannummaan takkaa uummata keessa akka hin deemne ofirraa godhamuu qaba bakka. Waraanni takka illee walaa makalaakiyaa, walaa waboo, walaa maal godha bikkitti qabsaa'u jira bikkitti mootummaan jiru bikka biraa bikki isaan deeman bikka biraati. Asla hin barbaachisu waraannummaan maal godha qotee bulaa keessaa maal godha? Bahuu qaba waraanni achi keessa maal godha achi keessa maal barbaada? Kanarratti hojjenna jechuun hin gaafannas arras kalees dheengaddas gaafachaa turre jechuun kana jechuun si jiisuu si buqqisuudhaa miti hin sodaatinaa no way. Come on please. Maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi namni tokko duraan Oromoon tuni waan tokko irratti tokko taanee deemuu turre. Sinigalee bikka takka irratti waan tokko nu godhuu qaba. Amma garuu waa hedduu irratti akka ta'an jiru jechuudha. Gaafa waan takka dubbatu us jala kana deemanii jechuudha. Sinigalee kanaafuu yaa uummati keenya akkuma beekamutti gargaarsi illee inni godhama jee jidduuratti xiinxalaan siyaasaa guddaa obbo Jawaar Mohaammed gama tiktaakiidhaan dhufuudhaaf simannaa isaaf godhuutti jirra. Saniif gargaarsallee sanduuba godhuu deemna Sinigalee. Amma haala biyyarratti namni xiyyeeffata harkatuu qaban keessaafuu uummati keenya kan Harargee fi kan Arsii keessatti Harargee keessas akkuma beekamutti qabeenyi uummataa barbadaa'aa jira. Uummanni keenya dhumaa jira. Torbaan sadeen takka guyyaa 15 takka dura uummanni keenya gara bookee kana gara lixaa kanatti wanti deemaa jiru sani mi beeytan sanillee hin gaafanna Jawaar Mohaammed bal'isee akka nu deebisu abdii qabna. Inilleen akka irraa dubbatu abdii qabna jechuun wanta deemaa jiru Sinigalee diinagdeen uummata tokko mancaa'ee jechuun uummanni biyyi sun baddee jechuudha. Biyyi suni kan biyya taatu diinagdeedhaan yooni diinagdeen qabaanne macheema Ameerikaa irraa diinagdee ekspoort godhuun deemtu yookiin Masrii irraa yookiin Duubaay irraa miti. Nama biyya santu hojjetee biyya san guddisa waan ta'eef. Sinigalee sobaa hin dhufu Jawaarii maaliif hin dhufne isin Jawaar Mohaammed TikTok irratti miti mana keenyatti Kaayirootti afeeruu deemna maal gootan ayyee Kaayirootti sangaa guddaa qallee anaa afeera maal gootan shimmallattoon no gaggabuu deemta TikTok sigarame ቤታችን እንጋብዘዋለን አባ ኬኛ አባ ቄሮ ኦሮሞቲ እንዴ ምንድነው ማልታ አጅረው ማኒ በር ኢሲኒ ኸናቱ አከ ጡልጡሌ ኑላ ለማለ ኑቲ በር አቦቲ ቢያቲ ወጅ ጅራ ነም ጉድጉዳ ወጅ ጅራ በር
isinin kun warra tiktaakii feemasoota tiktaakii kana isintu xulluxillee godhee nu laalaa jira malee nuti bar kunnee jira nama guddaa hojii oollaa haasawni keenya nama guddaa waliin diksa bakka sheer wanti goonu nama guddaa waliin isintu bar xulluxillee gootanii nu laalaa jirtan malee bar waan xulxullee gootanii nu laaltaniif amma dubbii Jawaar tiktaakii dhufu isinitti sammuu keessanitti fudhatu diddanii bar kan fudhatu diddan sanii fer xulxullee godhaan nu laalaa jirtan xulxullee sagara wallahi laazim rakkanne jira Maki saati ya amat saati dikasho wadain ufabar na jila wanti isin beeku qabdan jijjiirama fiduudhaaf nuti ummanni keenya nageet akka ta'uudhaaf asin galee tiktaak irratti miti isma'u yaa law samaat nagaa jijjiirama nageenya ummata keenyaa fiduudhaaf burji khaliifaa xarafa gubbaa baanillee yoo dubbachuu qabaanne mari'achuu qabaanne mari'an yoo dubbachuu qabaanillee achi gubbaa qilleensatti baanee akka isin oliilu yoo akka ta'u nu laaltan mormi keessan isin cabuut achi gubbaa ilaala warri duuba ama burji khaliifaa warra duubaa jiru nu caala beeka ani footoo hin arkee biran dheene xarafni dheerinni isaatii fi gubbaa isaa namni bahuu ni danda'u ummata keenyaaf nuti achirra hunda bahuu deemnaa jechuu barbaanneeti isin galee mush tiktookidhaa miti kana jechuun maali ummata nagiyaa barbaadu waan ta'aniif ummata dimokiraasiin amanuudha nuti ummata sabaa fi sablammii hojii waliin jiraatee oolee bulee jiraatee galee dalagatee baratee galuu barbaaduudha nuti oromoon isin galee nagiyaa irratti barbadeessuu irratti sa'aan qabnu barbadeessuu irratti marii godhuudhaaf miti barbadeessuu irratti miti isin galee nagiyaa ummata fiduudhaaf burji khaliifaa macarrashaa ላይ እንወጣለን sinjechaa jira yaa durriyyuma isin jettan kanaatu ummataaf sagalee ta'aa jira baay'izawee wanti isin beekaa qabdan durriyyee kadhattu warra jettan kanaatu wallahi sagalee ta'aa ummata kana jabeessa nu jabeeffachuu qabdan nuti akka oromootti hay maal taataniiti wallahi durriyyee kadhattu warra jettan kanaatu ummata oromootiif sagalee ta'uu jira saa kanarratti kamtu sagalee ta'uu jira mee lakkoomsaan jira warri sagalee ta'uu jiru warri sagaleen isaa haalaan gizee dubbate miidiyaa barbadeessaa jiru lakkoomsaan jira bar mee eenyu mee naa hima Jawaar Mohammad guddaadha bar Jawaar Mohammad nutti gadin buusina ka Jawaar Mohammad ማለት እኮ በጣም ትልቅ የተከበረ ጢንጠላ ሲያሳ ጉዳ ከን ኡመን ጉቱን ብይ ኢትዮጵያ ጉቱን ሶዳቱዳ በር Jawaar Mohammad jechaan jiru nuti akka qarree fi qeerroo fi qarree oromooti bara kana keessatti bara duraanii qeerroo hedduu ture biltsiginnaa ta'anii amma kunoo suufa uffatanii maayikii qabatanii dubbataa jiran jechuudha maqaa isaaniillee yaamuun barbaadu duraan saayiba turre bara qabsoo waliin qabsaa turre waliin mari'achaa turre kun amma suufa qabatanii ti dubbataa jiran maayikii qabatanii jechuudha wallaahi laazim ana qofaa biyya baqaa kana keessatti kunoo baas hin jiru asuma jirraa warri karee waliin marii goone hundi kun maayikii qabatee suufiin isaanii suufii isinitti fakkaatiin karabaattan isaan uffatanu qomateen nu miyaakalaw ta'uun biyyaachaallo habiibti wallahi laazim yaniin qomate akilal karabaattan isaan godhatanii deemaa jiran amma isaa kanatti isni garee so maal jechi barbaadeeti nageenya uummata keenya irratti haa hojjennu kanaafu warri kaleessa uummataaf dubbataa turelleen achi buuteen isaanii dhabamtee jirti kanaafu warruma isin durriyyee kadhattu saddaqa kadhattu maarra jettan kanaatu ummataafis sagalee ta'u jira rakkoo yoo dhuftellee fiigee kan dhaabbatu isaanii yoo balaan buute mubaarak jettanii yoo balaan buute asli jettanii yoo balaan buute maakii jettanii yoo balaan buute alfaa jettanii yaamtanii jechuudha saniif ummata kanas of nun tuttuqinaadha nun arrabsinaadha ummata kana
እንዳትሰድቡን sagaleen khiyanii jira hinjiru guys nalagaan jirtani kanaafuu maalachuu barbaadeeti namni akka durriyeetti amantii isaatiin biyya isarratti wareegamu hin jiru wallahi wabillahi namni akka durriyeetti amantii isaatiif biyya isaatiif qabsaa'u jiraachuullee hin jirullee nama qom nagar aysara mammatለው ሰው ነው qom nagar የሚሰራው ummata kana kan ummataaf sagalee ta'u jiru bikka gargaarsi barbaachisetti illee kalee isaanii saa isaanii yeroo isaanii qabatanii kan ummata gargaaraa jiran illee jechuudha dhugaa walitti muun bareedaa bar kadhattu osuma jettuuti miiliyoona meeqa guuramee ummataaf ergama jechuudha kanaafuu namni baalayyee ofiillee waan gaariidhaaf kan Itoophiyaa qabdu keessa kan Oromoon itti boondu keessa nama tokkodha. Hin dhufuu isaatti gammachuu qabna. Qeeqata kan qabnu. Because nagee ummataatiif bikka hunda bikka barbaade dhaabbatee ummata kanaaf nagee kannuun takkinuma ummanni akka nagee ta'uuf furmaata irratti fidee furmaata waliin mari'achuu waliin dubbachuun ምንም ችግር የለም ጀቹ ሰነጋለይ ምቲ ያ እሺ ኮመንቲ ከሰን በበሬሳሜ ቱጃሮም ዋንን ደሙፍ ከነቦደ ኮመንቲ ከሰ ዋይን አልኩነትን ፈካቱ ሚያሙ በበሬሳ በጣም ሀብታም ልሆን ነው ነኝ ቦደሞ በለጽግና ታቴቲ ሀብታሚ ታቴ ቆፈናን እንጀናን ኢንቃን ፈተኒ ስናከስና ማንጀተኒ dafa amma babarreessa warri giiftii naa kennuudhaaf kaayyoo qabdanillee ammuma naa kenna booda hin arku waan hin ta'eef jechuu